Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya torba bara 2015 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya sagalee qeerroo as Oromiyaarraa isinii darbu kan guyyaa har'aa kunoo eegalleerra. Qophii keenya har'aa keessatti dura oduu isinii dhiyeessina. Itti aansuun qophii addaa waraabessi bineensa gaaraa yeroo haadhaa fi abbaa kee qorxomsee nyaatu yoo agarte atis waraabessa sana wajjin foon warra kee nyaatamoo akka inni nyaanne irraa ariita. Karaa jaal Ariiroo Jargoo isinii dhiyaata. Walaloo dhaggeeffataan keenya Naqamtee irraa nuuf ergees of harkaa qabna. Wallee warraaqsaa isin affeeruttis buhaara. Isin keessummeessuun kan isin faana turu an Ayyaanee Kaayyooti. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduu. Lixa Shaggar godina Amboo keessatti uummanni walgahii wayyaanee lagachuun diddaa mul'isaa yeroo jirutti barattoota kutaa 9ffaa fi 11ffaa baratan 11 ammoo midaaqanyii keessatti hidhaman. Uummanni Shaggar kaabaa diigamuu mana isaanii diddaadhaan oolfatan jedhu hangafooti oduu keenyaarraa. Oduulee kan biroos ni qabna. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessaa. Lixa Shaggar godina Amboo keessatti uummanni walgahii wayyaanee lagachuun diddaa mul'isaa yeroo jirutti barattoonni kutaa 9ffaa fi 11ffaa baratan 11 ammoo miidhaaqanyi keessaa hidhaman. Godina Amboo aanawwan garaagaraa godinichaa jalatti argaman keessatti uummatni walgahii bifa kamiin iyyuu mootummaan EPRDF yookaan TPLF fi ergamtoota wayyaanee OPDO'n gaggeessan irraa qooda fudhachuun lagatan. Mootummaan wayyaanee maqaa sochii qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dura dhaabbachuu jedhuun akkasumas uummata nuun mormaa jiru hidhaa fi qarshiin adabuun doorsifnee bulchina jedhuun uummata Oromoo goolaa jiru irratti kan xiyyeeffate butachuun gandoota baadiyyaa hanga magaalaatti uummanni keenya walgahii wayyaaneen haala kamiin iyyuu gaggeessitu kamirraa iyyuu qooda akka hin fudhanne jechuun murtii qeerroon bilisummaa Oromoo dabarse fudhachuun bakka hundatti walgahii wayyaanee kamirratti hirmaannaa hin goonu jechuun dabballoota wayyaanee bulchitoota aanaa fi magaalaa dura dhaabbachuun qaanessaa jiru. Keessattuu diddaan walgahii wayyaanee lagachuu kun aanota akka miidhaaqanyii, Geedoo, Iluu Galaan, Ijaajjii, Daandii, Gincii, Jalduu, Meettaa Roobii, Ginda Baratii fi Adaa Bargaa irratti duulli walgahii wayyaanee lagachuu jabaatee itti fufee jira. Yeroo ammaa kana mormii uummanni karaa nagaa gochaa jiru kana irraa ka'uun tarkaanfiilee kanneen akka waajjira poolisii aanaatti murtii fi himata malee hidhuun dararuu fi qarshiidhaan adabuun gochaa diinummaa uummata Oromoof qaban ibsachaa jiru. Addatti ammoo aanaa miidhaaqanyii keessatti barattootni Oromoo kutaa 9ffaa fi 11ffaa uummata kakaasaa jirtu jedhamuun barattoonni Oromoo 12 waajjira poolisii aanaa miidhaaqanyiitti humna poolisii federaalaa fi koree bittinneessaan qabamanii hidhaman. Barattoonni hidhaman kunis barataa Tolasaa Tashoomaa, barataa Badhaasaa Taakkalaa, barataa Warquu Taakkalaa, barataa Gammachuu Tuqur, barataa Dinqaa Tuqur, barataa Shallamaa Guutamaa, barataa Guutamaa Caalumaa, barataa Caalasaa Tarfaa, barataa Iddasaa Deessisaa, barataa Mul'isaa Farajaa, barataa Geetuu Tamee kanneen keessatti argaman uummata mootummaa keenya irratti kakaasaa jirtu jedhamuun badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuu fi uummanni aangaa'ota wayyaanee seerri hin beekne maqaa Command Post jedhamuun ijaaramee uummata goolaa jiraachuun ibsamee jira. Naannawa Shaggar aanaa Sulultaa magaalaa Caancoo keessatti qondaaltonni wayyaanee uummata saamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Wayyaanee fi ergamtoonni sirnichaa qabeenya uummataa saamuun uummata gooluu itti fufan. Akkuma beekamu naannawa Shaggar aanaa Sulultaa magaalaa Caancoo keessatti qotee bulaa lafa irraa buqqisuun saamicha lafaa gaggeessaa kan turanii fi sochii dargaggoonni naannichaa irraa ka'uun dabballoota lafa saamtan jedhaman itti gaafatamaa mana qopheessaa magaalaa Caancoo nama Salamoon Dabbabaa jedhamuu fi maandisoota magaalaa nama 3 dabalatee gaaffii fi sochii dargaggoo fuuldura dhaabbachuuf mana hidhaa kan galchan ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa kana wayyaanee fi kaadiroonni ishee saamicha qabeenya uummataa irratti bobba'anii sochii uummataan saaxilamanii uummata goolaa jiru.
haaluma kanaan bulchaa aanaa sulultaa kan turee fi yeroo ammaa godina addaatti waajjira barnootaa keessa kan hojjetu namni Tashoomaa Hurrisaa jedhamu maallaqa uummataa qarshii miliyoona 1.5 gara dabarsuu isaa sochii uummataan ifatti saaxilamuu isaa irraan kan ka'e saamtonnii fi hattoonni mootummaa wayyaanee naannoo kanatti argaman uummanni nurratti sochii eegale jechuun raafama keessa galanii jiru. Kanumarraa ka'uun nama qabeenya uummataa saamee seeratti isiniif dhiyeessina jechuun uummata keessa naanna'uun uummata hololuuf yaalanis dargaggoo fi uummanni naannoo kana waliin ta'uun hattuun seeratti dhiyaatus murtiin itti laatamaa hin jiru. Isin sobdu nu saamaan nu miidhaa jirtu jechuu holola isaanii dura dhaabbachaa jiru. Uummanni Shaggar Kaabaa diigamuu mana sulultaa diddaadhaan oolfate. Naannawaa Finfinneetti ijaarsi manaa seeraan ala jedhamee diigamullee dhimmi investimentiif karoorri qabamee diigumsi mana jireenya uummataa jabeeffamee itti fufaa jirus garuu uummanni naannoo adda addaatti jabaatee kan dura dhaabbataa jiru ta'us kan mul'ataa jirudha. haa ta'u malee buraayyuutti torban lamaan dura manni 140 ol diigame kan jiruu fi kan karoorfame isaan ol ta'uun kan hubatamedha. Kanumaan hagayya gaafa 3 bara 2015 kaayyoon diigumsa mana jireenyaa maqaa seeraan ala jedhamee diigamu magaalaa Sulultaa irratti xiyyeeffatamee diddaa uummataan dhaabbate. Odeessa qeerroo magaalaa Sulultaa irraa gabaasuun manneen jireenyaa hedduun lakkoofsa hin qabne diigamuuf karoorfame seeraan ala ijaarame kan jedhuun uummanni abbaan qabeenyaa kun itti karoorfamee fi kan dhimmi kun isaaniin geenye wal irratti dammaquudhaan qaama mootummaa wayyaanee dhimma kana irratti bobba'ee jiru dura dhaabbatuun diddaa taasiseen fashalatee jira. Karoorri kun naannoo Oromiyaa hundatti akeekamee jiraachuu fi qeerroon bilisummaa dhimma kana uummata waliin irratti dammaquudhaan dura dhaabbachuun qabeenya isaa oolfachuu akka qabu waamicha taasisam. Qabeenya isaa irraa buqqa'uu irra wareegamuu filachuun roorroo fi yeroodhaan ofirraa gaggeessuun kan karoorfamee hojjetamuun dura irratti dammaquun dhaamsa qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu biraatiin investoroonni dhalootaan Tigroota ta'an baay'een isaanii haalli Oromiyaa borii abdachiisaa waan hin taaneef Oromiyaa irratti invest gochuuf lammiilee biyya alaa faranjoota wajjin invest gochuu wayya jechuun lammiilee biyya alaa barbaachaa akka jiran dhaga'ame. Kunis gochaa ilmaan Tigroota ilmaan Oromoo irratti gaggeessan kanarraa kan ka'e boriyoo mootummaan kun kufe gumaa ba'uuf jecha Oromoon nu dhaala. Kanaaf yoo faranjoota waliin ta'e garuu investmentiin biyya hunda waan jiruuf homaa nuun godhan ta'a. Lammiilee faranjoota waliin walitti maxxaamne invest gochuu nuuf wayya jechuun lammiilee biyya alaa dallaalaan barbaachuutti qabamanii jiru. Wayyaaneen diiyaaspooraa Oromoo biyyattiitti deebiftee qabsoo bilisummaa Oromoo laaffisuuf akeekni qopheeffatte jalaa fashale. Diiyaasporaan Oromoo gara biyyattiitti deebi'ee olola wayyaaneef oolu irraa waan of qusataniif namoonni waamicha wayyaanee irratti argaman namoota qubaan lakkaa'aman qofaadhaam. Kanaaf akka waraabbii kaameraaf tolutti dabballoota wayyaanee yookaan OPDO tokko shanee dhiiraa fi dhalaan huccuu aadaa itti uffistee ilaalchisaa jirti. Kanneen waamicha wayyaanee kana irratti argamanis ta'an dhalootaan warra Oromiyaa keessatti dhalatan malee Oromoo akka hin taanee fi baay'een isaanii ammoo diiyaaspooraa Oromoo basaasuuf bobba'anii warra turanidha jedha qeerroon bilisummaa Oromoo. Dhimma kana ilaalchise Jaalariiroo Jorgoo gabaasa bal'aa qaba sududumaan gama sanatti ceena turtii gaarii. Waraabessi bineensa gaaraa yeroo haadha kee fi abbaa kee qorxomsee nyaatu yoo argite atis waraabessa sana wajjin foon warra kee nyaattamoo akka inni hin nyaanne irraa ariitaa. Qabsoon abbaa biyyummaaf gaggeeffamu qawwee qofaan hin adeemsifamu. Diiyaasporaan Oromoo irra guddaan isaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa qabaachaa akka turee fi jiru eenyullee kan haalu miti. Yeroo ammaa yeroo kamiyyuu caalaa diiyaasporaan Oromoo qabsoo walabummaa Oromoo fi bilisummaa Oromoof taasifamu cinaa dhaabbachuu fi gochaa diinaa saaxiluun shira mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromoo irraan gahaa jirtu uummata addunyaatti agarsiisuun eenyummaan Oromoo har'aan tana uummata addunyaa fuula duratti bahee mul'achuun hanga moototii addunyaa keenya kanaa fi dhaabbilee mirga dhala namaaf falman mara wal gaafachiisaa jiraachuun ifa galaadha. Qabsoon Oromoo yoomiyyuu caalaa biyya keessaa fi alaan wal quba qabaatee bifa qindaa'een adeemaa jira. Sabni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee argama. Akkaataa kanaan wayyaaneen lama buluu akka hin dandeenye sirriitti of argitee jirti. Adeemsi qabsoo biyya keessaa fi sochiin diiyaasporaa Oromoo taasisaa jiru naasuu guddaa kan itti uume wayyaaneen cinqamtee kan qabdee gadhiistu wallaaltee tibirbiraa jirti. Keessaafuu Oromoo irraa odeeffannoo laguun akka hin dammaqne ukkaamsanii bituuf akkasumas uummatni addunyaa eenyummaa Oromoo akka hin beekne haguuganii kaa'uuf jecha tooftaa isaan fayyadamaa turan awwaalli isaa miidiyaalee kanneen
akka OMN'tiin jalaa diigame Oromoon sagaleen isaa dhagahamaa jira. Tarkaanfii diinni Oromoo irratti fudhatu battalatti saaxilamaa jira. Bifa kanaan wayyaaneen tarkaanfachuu akka hin dandeenye sakalamuu ishee of argitee jirti. Kana gubbaan qabsoon hidhannoos gama hundaan itti cimaa jira. Fincilli barattootaa gara fincila uummataatti tarkaanfachaa jiraachuun dirree irratti argamaa jira. Waraanni ishee gochaa wayyaaneen uummata irratti fudhachaa jirtu dallanee qawweesaa gara wayyaaneetti naannessaa jira. Haalleen kunii fi kan kana fakkaatan hedduun kan isaan cinqee wayyaaneenis rifachuun hirriba dhabanii jiru. Garuu harka isaanii maratanii hin teenye. Akkuma argaa jirru umrii ishee dheereffachuuf ammas tooftaa dandamannaa luqqifattee kaateetti. Tooftaalee isheen ammaan tana itti jirtu keessaa tokko biyyoota ollaa humna ibsaan isinii galcha daandilee baaburaa diriirfannee wajjiin daldalaa fi kan kana fakkaatu jechuun sakkabdi. Lama biyyoota akka Ameerikaa humna qabeessa ta'an ammoo Alshabaabii fi Alqaayidaa fa'aa shororkeessitoota waliin lolla jechuun itti shiminti. Sadi diyaasporaa Oromoo qaata ariitee biyyaa baafte koottaa lafa irratti investigootan isiniifan kenna qarshii ittiin investigootan isiniifan liqeessa araara buusna jechuun olaa jirti. Garuu kana hundaa gochaa kan jirtu jaalattee otoo hin taane cinqamtee ta'uu sirriitti hubachuun barbaachisa. Wayyaaneen yoomillee ta'u Oromoof toltuu yaaddee hin beektu hin yaadduusi. Garuu ciminni sochii diyaasporaan Oromoo gochaa jiru waan ishee naasiseef koottaa hin araaramna jechuu jalqabde. Kun sirriitti beekamuu qaba. Diyaasporaa Oromoo gara biyyaatti deebisuu irraa wayyaaneen maal fayyadamti? Sochii diyaasporaan Oromoo godhe keessaa wayyaanee kan hunda daran naasisee jiru hundeeffamee otoo lama hin bulle fudhatama OMN yookaan Oromoo Miidiyaa Neetwork hawaasa Oromoo mara biratti argatedha. Miidiyichi gaaffii uummata Oromoo jaarraaleef ture miidiyaa walabaa qabaachuu kan deebise waan ta'eef lubbuu fi qalbii uummata Oromoo battalumatti hamma eenyuyyuu yaaduu fi ibsuu danda'uutiin olitti to'atee jira. Kanarraa kan ka'e ummatichi holola miidiyaa wayyaanee isa sobaan gurrasaa duuchee sammuusaa jeeqee onneesaa dadhabsiisee garaa isaa madeessee irraa boqannaa guddaa argachuun hafuura aara galfii baafachaa jira. Miidiyichi eenyummaa isaa dhugaa ulfeessaa fi haqa isaa itti agarsiisa, haajaa isaa irratti xiyyeeffata. Kana daran miidiyichi eenyuun akka hundeeffamee fi maaliif akka hundeeffames Oromoon sirriitti hubata. Oromoon qaamni isaaf yaadu eessa akka jiru sirriitti beeka. Warri biyya keessaa isa to'atanii jiran maal irratti yaadanii isa sammuu isaallee sakaalanii hidhuuf isa hololan beeka. Yeroo diinni asii isa sobu yeroo mara qalbiinsaa bakka ilmaansaa hayyootasaa jira. Isaaniin yaada ilmaansaa haqasaaf ifaajan quba qaba. Kanaaf miidiyichaaf gurra qofaa otoo hin taane onneesaa, sammuusaa, lubbuusaa hunda kennee qaamaa qalbiin rarra'ee dhaggeeffata, daawwata. Jaalalaa fi amantaa kana wayyaaneen horiinis mooksuunis doorsisuunis bifa kamiinuu uummata Oromoo irraa argachuu hin dandeenye. Egaa haala amma jiru kanaan itti fufnaan ammoo wayyaanee fi uummatichi gargar galuu isaaniiti. Sababiin isaa bakki wayyaaneen hololtu bakka biraa, bakki qalbii fi fedhiin uummataa jiru bakka biraa waan ta'eef matuma galanii miidiyicha dhaamsuuf yaaliin taasifame hin milkoofne. Sooftiweerii miidiyaa kana ittiin jaam godhan doolaara miiliyoonota hedduun lakkaa'amu baasii gochuun chaayinaaf dhangalaasanii yeroo 9 ol yaalaniiru. Bu'aan argatan garuu kasaaraa ol aanaa qofa. Miidiyichi daranuu guyyaarraa guyyaatti cimee itti fufee jira. Bifa kanaanis kan dhaamsuun danda'amu miti hin taanes. Kanaaf falli wayyaaneen qabdu tokkoo fi tokko qofa. Qalbii uummata Oromoo jalaa shaffatee gara ilmaansaa dhugaaf isaaf yaadanitti godaane kana deeffachuuf kunoo ilmaan kee diyaasporaa ati jaallattu siif galan akkaan ani siif yaadu, akkaan ani si misoomsu amananii tarsiimoo misoomaa kiyya fudhatanii jiru kan kana fakkaatu jechuun hololuudha. Kunis akkuma amma dura ibsaa turre akeeka hedduu kanneen akka diyaasporaa Oromoo addaan qoqqooduu fi tokkummaa isaanii diiguun
humni isaanii ishee irratti aggaamame kana laaffisuuf akkasumallee hamlee hordoftoota isaanii rukutuuf kan kana fakkaatu of keessaa qaba. Kana malee immoo diiyaasporaan akkanatti miidiyaa guddaa kana ijaaree gaggeessaa jiru kun humna guddaa qabu kana piroojektota wayyaaneen jalqabdee jirtu kanneen akka hidha bishaan mormoriif akka maallaqaan tumsanis barbaaddi. Kunis ammoo hidha sana ijaarsisuu daran faayidaa wayyaaneef qaba. Dhimmi hidha mormor yookaan laga Abbayyaa ammas akkuma isaan hololanitti fakkeessuuf yaalanitti kan akka salphaatti xumuramu miti. Yaaddoon gama Ijiptiin jiru ammallee akkuma afaan banee ilkee qaratee eeboo aggaammatee ishee eeggatutti jira. Diiyaasporaa Oromoo waliin araara buusuun asiinis sodaa jiruuf akka itti hin qorrine qaawwa duuchuuf na gargaara jetteeti deeggarsa diiyaasporaa gamanaanis barbaaddi. Sababiinsaa Ijipti immoo mormitoota wajjin walii galtee hojjechuuf karoora waan qabduuf. Kanaaf wayyaaneen diiyaasporaa Oromoo araarfachuuf kan feete kanaafi wayyaaneen diiyaasporaa Oromoo araarfachuuf kan feete gaa jaalattee miti dirqamteeti. Faayidaalee mataasheef umrii ishee gabaabbataa jiru dheereffachuuf jetteeti. Umriin ishee gabaabbatee hunda isaa dhabuurra doolaarota hedduu gadi naqxee waan isheen baasneef chaayinaa gabbartee kasaaraarra bu'uurra jaruma kanayyuu maaliif hin araarfanne jettee hundeeffamuu OMN wajjin yaada diiyaasporaa biyyatti deebisuu ulfoote. Kanaafis basaastota ishee keessaa dameetikaa biyyattiitiin kan hogganamu daayireektara diiyaasporaa hundeessitee gara biyya alaa hundatti karaa embaasii ishee ilmaan Oromoo irratti bobbaafte. Ulfi wayyaanee kun ni gatatamoo ni dhalata laata? Wayyaaneen biyya keessatti qofa otoo hin taane biyya alaa bakka maratti basaastota kanneen akka Tasfaayee Abbabaa hedduu bobbaaftee akka qabdu hubachuun naman dhibu. Yeroo garagaraatti biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa, Jibuutii, Yemen, Sudaan, Libiyaa, Ijipti yookaan Misra, Somaaliyaa fi biyyoota Arabaa kanneen akka Dubaay irraa ilmaan Oromoo baqattummaan jiraatan basaastee fiddee mana hidhaa keessatti awwaaltee dararaa akka jirtu icciitii miti. Akkasumas biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa irratti basaastota hedduu ramaddee akka jirtu dhokataa miti. Isaan kun hedduminaan koomiinitii Oromoo keessatti akkasumas dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokko tokko keessatti jaarmiyaatti makamuun icciitii jaarmiyaa sanaa sochii taasifamaa jiru wayyaaneef dhaamu. Kana qofaa otoo hin taane nama yaada biraa qabu of fakkeessuun yaada halagaa ta'e kaasuun kan qabsoof oogan of fakkeessanii tokkummaa jaarmayichaa laaffisuu irratti ergama isaanii bahu. Holola garagaraa hooggantoota dhaabaa fi qabsoo bilisummaa irratti gaggeessuun tooftaatiin akka namoonni ilaalcha gaarii diinaaf yookaan wayyaaneef qabaatan wal aanuun diinatti araarsuu fi kan kana fakkaatan dalagaa diinummaa isaanii raawwatu. Jarri akkanatti hojjetan kun baay'een isaanii warra afaan beeku Oromoo fi Oromiyaa keessatti dhalatan yoo ta'an Oromoon muraasni kan dantaan mookfamanii jara kana waliin hojjetanis ni jiru. Kanneen gowwoomaniituma hubannoo dhabaan wajjin bololanis hin dhabamne. Haa ta'u malee kana hundumaa gochuun diiyaasporaa Oromoo kana sochiisaa gufachiisuun hin danda'amne. Muraasa isaanii dogoggorsuun itti dhimma bahuuf yaalanis hedduun isaanii hayyoota sababaa Oromummaa biyya keessatti hojjechuuf carraa dhabanii godaanan waan ta'aniif basaastota olitti tuqne kanneen yeroon kennee fi nama dararan malee wallaaloo qubeellee sirritti barreessuu hin dandeenye yookaan ammoo beekumsa muraasa qaban kanaan kan gowwoomfamanis miti. Haaluma kanaan waggaa tokko guutuu diiyaasporaa Oromoo biyyoota garagaraa jiraatan gara biyyaatti deebisuuf sochiin godhame fashalee jira. Diiyaasporaan Oromoo biyya Ameerikaa keessaafuu isteetii Minisootaa keessatti argamu qofa yoo ilaalle heddummaatanii lammiilee biyya sanaa irrallee waan caalaa jiraniif hanga afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'utti ga'eera. Kunis mirga biyya isaanii keessatti illee dhaban biyya ormaatti akka argatan mul'isa. Kana bira darbanii hanga qarshii mataa isaanii maxxanfachuutti tarkaanfataniiru. Waldaalee garagaraa kanneen akka OYA Oromo Youth Association bilisa ta'anii dhaabbataniiru. Alaabaan isaanii walaba ta'ee bilisummaan akka ol ba'ee dhaabbatu geessisaniiru. United Nation biratti unrecognized people jedhamee akka galmaa'uuf haqni isaa mul'atu taasisaa jiru kan kana fakkaatu. Awurooppaa fi Awustiraaliyaa keessatti akkasumas Oromoon miiliyoonotaan lakkaa'amu argama. Biyyoota Arabaa keessas darani kan biyyoota ollaa biyyoota Afrikaa keessatti
keessatti argamanis miiliyoonotaan kan lakkaa'amanidha. Hedduun ilmaan Oromoo kanneen biyya isaanii keessa jiraachuuf mirga dhabee yuunivarsiitiilee gurguddoo addunyaa keenyaa keessatti barsiisan doktoroonni, piroofeesaroonni ogummaa garaagaraa irratti bobba'an hedduudha. Garuu dursanii gochaa wayyaanee kana waan beekaniif meeshaa holola wayyaanee ta'uurraa of qusatanii taajjabaan ilaalaa jiru. Hangi muraasni qubaan lakkaa'amu dhufanii miidiyaa wayyaaneerraa holola afuufan kunneen kaan isaanii durumaa warra diyaaspooraa Oromoo basaasuuf ergaman yoo ta'an irra caalaan isaanii dhalootaanis Oromiyaadha malee warra Oromoo ta'an miti. Kaan haa turu miidiyaatti bahanii yeroo hololanillee itti hin beekan. Afaan isaan dubbatan irraa akka afaan dhaloota isaanii hin taane sirriitti beekama. Hammi dhufe warra akkasii yoo ta'an hundaafuu baay'inni isaanii lilmoo tuulluu cidii keessaati. Kunis wayyaanee haalaan waan qaanesseef dhoksaan marii taasisaniin ayyaanni diyaaspooraa kun biyya keessatti qofa otoo hin taane diyaasporaan hunduu bakkuma jirutti akka kabajatu qopheessine jechuun holola haaraa jalqabaniiru. Amma warra dhufe kanas ammoo hedduu fakkeessuuf kaameraa close up gochuun tokko shanee gandoota miseensota OPDO dhiiraa fi dhalaan huccuu aadaa itti uffisanii diyaaspooraa fakkeessuun waraabanii televezyiinii irratti dabarsaa jiru. Kana qofaa osoo hin taane dargaggootni biyya keessaa akka irratti hirmaatan galma keessatti argamanii galma guutanii akka waraabaman waraqaa ittiin seenan rabsaa jiru. Kanas artistoota tokko qarshiin bituun akka uummanni bashannanaaf jedhee irratti argame wajjiin dhiichisu yaalaniiru. Kana hundaa godhanii garuu hin milkoofne. Kanaafu walumaa galatti karoorri wayyaaneen qabsoo Oromoo gufachiisuuf diyaaspooraa Oromoo gara biyya keessaatti deebisuuf taasifte jalaa gatateera. Wayyaaneen diyaaspooraa kanneeniif hoteelota akkamii qabdee baasii gurguddoo baasaa jirti. Uummanni keenya Harargee fi bakkoota birootti beelaan dhumaa jiru akkamittiin jira? Gaaffiin Oromoo maal faat ture? Har'oo Oromoof maaltu deebi'ee? Kanneen buraayyuu irraa mana jireenyaa isaanii irraa buqqa'an hoo akkamittiin jiru laata? Kutaa itti aanutti ilaalla. Waraabessi bineensa gaaraa yeroo haadhaa fi abbaa kee qorxomsee nyaatu yoo agarte atis waraabessi sana wajjin foon warra kee nyaattamu akka inni hin nyaanne irraa ariita. Hariiroo jorgootiin qophaa'ee kan dhiyaate qeerroo bilisummaa Oromiyaa. Walaloon siif barreessaa, ana miti baratu siif barreessaa. Isa sammuu kees nyaatu, isa cinaacha si waadu. Onnee kee madeessee, dhagna kee summeessee, of si wallaalchisee, orma si laalchisee. Kanaaf si barreessaa, barasi odeessaa. Malee anoo walleedha. Anoo wallee bartuudha, atoo gantuudha, gantuu shee badduudha. Nageessoon gurdumtee, dhidheessatti buutee, abbayyaanis daaktee, galaanicha ceete, bilisummaan dhufta, se'eetan si eegee. Akka isa du'ee hirmii kee nan tufe, atoo akka daa'imaa keessaayyuu maamula. Kunoo dubbii laaqxaa deemtee mana gumaa lafee lammii nyaattaa imaanaa labataa dhiigaa buuqqattaa jamaa maal taatanii akkanaan nurra yaatanii meemee biyya keessaa galtanii maal faa argattanii moofaa sittidhanii finfinneen siyaasanii golee Oromiyaas kunoo si geessanii isheen badhaadhummaasanii misoomi jaraa eessaa karamii Harargeedhaan kuttee Wallaggattis buutee darraa Salaaleedhaa Booranatti baatee loltuu kaamsitu waraabessa guuguu isa lammii nyaatu jara lammii saamu meerre isa malee wanti ati argite kanaafoo akka lolaa boroon nurra yaate siimagan utuu biyyoon si nyaate. Diyaaspooraa Oromoo isa loltuun marfamee yaa'uuf naqamtee irraa dhaggeeffataa keenya galanni kee qabsoo haa ta'u. Qalamni kee hin guin hirmaannaan kee itti hafufuu siin jenna. Como kona dakabai gara ko tari kabatu kanina kasani madako baradiba lubbuun baratame kai kanitti wareegame hidhame trebame Anuro Romia Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabne
akka waan gootan qabneet akka waan beekan qabneet Oromoo tuffatanii kunoo rammoo sabbataat kunoo rammoo sulultaat bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii Silaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii Arras nu gurgurachuuf lagaa godhanii Silaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaa godhanii Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha Infalmana biyya keenya hin kenninu murreedina buraayyuuf sabbataan gamaa galaanis keenyuma Finfinneen handhuura Oromiyaa Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha hin barbaannu maqaa biraa karraa dhalannes haadha qabnaa hidda keenya ganama sanaa Oromiyaan waamna Bulaf barata ilmaan Oromooti kan biyya laaf keessa jirtan kaajufti biyya dabarsi lambisi bannama qabeenya saamamne biyya maasaabamne biyyan jooteef buna sooretti albuuda sirraa nyaatee dhuge ammaasitti yaada beekaas gamna goota hin namne waa maraa Abumti dinan kullu mal kanarra Innu teenyuun gadii tuffatamuun keenya hin kennenu murre nutis biyya keenya Olloo namaateera daa'iyyaa Oromoo wal gaggalaafata taatiin baraana Muraayyuunis sanuma keenya sabbatanii sanuma keenya Afaanoti federaalaa haa ta'u Oromoo barataan hojjetaa mootummaa federaalaa ilmaan Oromoo kan aadaa jiran haa gadhiifaman naannoo Oromiyaa Finfinnee keessaa siidaan buqqifamee siidaan Taaddasaa Birruu haa dhaabbatu Maluf goda ergam baratamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodha afaan addaa afaan hawaa kan saba guush kan hawilaa hidda keenya ganama sanaat afaan keenyaan barna Beekota meeqa cabee yoonaan gaa'ee dhiiga barattoota meeqa dhangala'ee laafee taatee birroo lakkaasee
addunyaa Yoosef Kamaachoo Hinkenninu murree waan numaan falmannaa seenaan nu gaafata lubbuu jaraa sanaa sheffiiree daamuse jaakamaa bagaanii gaattisaa maasaafaa oolaa deemaa dambe mallammeen salphate hoomaan qabnee gaanii nu geesse iddoo ofee garaan saanii nuti sanyiin goota horteen waaqoo guutuu osoo nuti jirru ormee gaanuun galchu Ayyakan sisee Harargee Ulaatu akkasaa Kabbadaa badhaanii Irree dawaan Kaluma keenya Shakkisoonee Kaluma keenya Mana barumsaa Oromiyaa keessatti Kaluma keenya Amaaraa baratamu Mana barumsaa Finfinnee keessatti Akka maraatti Afaan Oromoos haa baratamu Kaluma keenya Adoorra Roobiyaa Fenneen keenyumaa Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiileen keenya har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha sagantaa itti aanuun yeroo itti aanutti haga wal agarrutti nagaan nu tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati